Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin baay'ina uummataatiin biyyoota dursan 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Sadarkaa kurnaffaa irratti biyya argannu Meeksikoo yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 132 parsantii 1.65 uummata addunyaa keenyaa uwwisuun sadarkaa kana irratti argamuu dandeessee jirti. Sadarkaa 9ffaa irratti biyya argannu Ruusiyaa yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 146 qabaachuu dandeessee jirti. Kanaanis parsantii 1.87 uummata addunyaa keenyaa uwwisuu dandeessee jirti. Sadarkaa 8ffaa irratti biyya argannu Baangilaadesh yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 169 qabaachuun parsantii 2.11 addunyaa keenyaa ta'uu dandeessee jirti. Sadarkaa 7ffaa irratti biyya argannu Biraaziil yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 216 qabaachuu dandeessee jirti. Kanaanis parsantii 2.64 uummata addunyaa keenyaa ta'uu dandeessee jirti. Sadarkaa 6ffaa irratti biyya argannu Naayijeeriyaa yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 220 qabaachuun parsantii 2.73 addunyaa keenyaa ta'uu dandeessee jirti. Sadarkaa 5ffaa irratti biyya argannu Paakistaan yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 232 qabaachuun parsantii 2.83 addunyaa keenyaa ta'uu dandeessee jirti. Sadarkaa 4ffaa irratti biyya argannu Indooneeziyaa yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 281 qabaachuun parsantii 3.51 addunyaa keenyaa uwwisuu dandeessee jirti. Sadarkaa 3ffaa irratti biyya argannu USA yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 336 qabaachuun parsantii 4.25 addunyaa keenyaa ta'uu dandeessee jirti. Sadarkaa 2ffaa irratti biyya argannu Indiyaa yommuu ta'u baay'ina uummata biiliyoona 1.41 qabaachuun parsantii 17.70 addunyaa keenyaa uwwisuu dandeessee jirti. Baay'ina uummataatiin addunyaa keenya irraa biyyi dursaa jirtu Chaayinaa yommuu taatu baay'ina uummata biiliyoona 1.45 qabaachuun baay'ina uummata addunyaa keenyaa parsantii 18.47 uwwisuu dandeessee jirti. Walumaa galatti addunyaan keenya dhuma bara 2022 keessaa baay'ina uummataa biiliyoona 8 ol darbuu kan danda'e yommuu ta'u biyyoonni Chaayinaa fi Indiyaa walakkaa uummata kanaa uwwisuu danda'anii jiru. Biyyi keenya Itoophiyaa sadarkaa 12ffaa irratti kan argamtu yommuu ta'u baay'ina uummata miiliyoona 122 qabaachuu dandeessee jirti. Kanaanis parsantii 1.47 addunyaa keenyaa uwwisuu dandeessee jirti. Qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.